Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabeetti dhimmoota inisheetivii irratti qooda fudhattootaa fi waldaalee intarpiraayizoota adda addaa waliin mariin gaggeeffame. Kaayyoon marii kanaas inisheetivii kilaasteroota beelladaa, industirii godoo fi qonni magaalaa qooda fudhattoota hunda biratti bifa wal fakkaatuun hubatamee hojiitti akka galamuuf ta'u ibsameera. Barreeffama gabaabaa mariif ta'u kan dhiyeessan itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa kutaa magaalaa Adaabee obbo Nuuree Gadaa inisheetivii qonna magaalaa fi industirii godoo kutaa magaalaa fi aanaan karaa fakkaatuun hubatanii oomishaa fi oomishtummaa dabaluun akka barbaachisu himaniiru. Hirmaattonni sagantichaa yaada kennaniin mootummaan daandii badhaadhinaa qabatee inisheetivii yeroo garagaraatti bocee hojjechaa jiraachuu ibsanii rakkoolee bishaanii, ibsaa fi haala liqiitti argachuu danda'an irratti hanqinoonni jiraachuu dubbataniiru. Daandii badhaadhinaa keessatti carraa nuu kennameen akkaataa kamiin deemnee abbaa carraa taanee misooma gabaa tasgabbeessuudhaaf akkamiin gabaatti bobbaana. Sejedhamuuf carraan har'a qophaa'e kun irra caalaa nu kakaasasi yaada bal'aa sunuuf kenna barnoota gahaa sunuuf kenna jedhee yaada. Gaheen isin kutaa magaalaarraa akka magaalaatti socho'aa jiru magaalaan Adaamaa gidduu gala industirii waan salphaatii miti jechuudha. Garuu warreen kanaaf danqaa tahan sududaan karaan bakkaan jiran ni jiru. Siniinis chaalenjii godhu nuunis chaalenjii godhu. Daran galateeffatamuu qaba jechaadha. Karoora isaa, istiraatejii isaa, pilaanii isaa rakkoolee hanqina qaala'insa gabaatti illee mudatullee hojii abdummaa baay'ee isas furuudhaaf istiraatejikaal pilaaniin keessattuu maatii badhaadhinaatiin gadi bu'ee hundirraa rakkoon sadarkaa maatittis furamuu akka qabu jedhee akka paartiitti qoratamee dhiyaate kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha jechaadha. Ittaansee hundirraa akkaataan haalli itti liqii baankileen keessattuu siinqeedhaan wal qabatee kennamu kun hudhaa hojiilee kana inisheetivii kana galmaan ga'uu keessatti rakkoo guddaa ta'e waan ta'eef inni kun itti yaadamee osoo nuun furamee kan jedhuun barbaada. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Adaabee obbo Salamoon Nagaash akka jedhanitti mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuu fi carraawwan hojii adda addaa hojii dhabaaf uumuun akka fayyadaman kan taasise ta'uu eeranii aadaan hojii fi qusannaa hawaasa bira jiru laafaa waan ta'eef isa kana furuuf qaamolee qooda fudhattootaa irratti hojjechuu akka qaban amaniiru. Amala ta'ee namni biizinasii keessa galu qormaatilee heddummaatu akkuma jedhame. Garuu immoo qormaatileef jilbiiffattu taanan gabaa keessaa baatu. Hangarraas qormaata keessa turtanii boris akkuma jedhame oomishatti gaafa galtan qormaatileen hin jiraatu. Kanaafuu akka akkasaatti qormaatilee dhufuu danda'aniif deebii kennu rakkoolee nu mudachuu danda'aniif fala furmaataa kennaa deemuun baay'ee gaarii ta'a waan ta'eef namni biizinasii keessa galee abdii kutatu dafeet gabaa keessaa ba'a. Kan akka hin taane baay'ee murteessuu gaafata waan ta'eef ofirrattis murteessuu gaafata, kutannoos barbaada, jabinas barbaada, caalmaaf bu'a qabeessa ta'uudhaaf immoo ifaajes barbaada waan ta'eef karaa kanaan qabachuutu gaarii ta'aadha. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu gama isaaniin oomishaa fi oomishtummaa qonnaa baay'inaan qulqullinaanii fi ariitiin dabaluun humna jiru hunda sirnaan itti fayyadamuun dinagdeen of ga'umsaa deemuu akka qabanii fi rakkoowwan kaan waliin furaa kan deeman ta'uu ibsanii yeroo ammaa mootummaan dargaggootaa fi hojii dhabaaf carraa kennee hojjechaa akka jiruu fi sadarkaa hundatti karaa adda ta'een inisheetiviiwwan irratti hojjetamaa jira jedhan. Generation China, generation Hindi ta'u turre jiraata jechuudha. Kutaa 8 kutaa 10 yoo ga'u xiqqaatu maashina xiqqoo kalaqu turre jiraata jechuudha. Diroonii kalaqu turre jiraata, baajaajii kalaqu turre jiraata. Malee akkuma keenya waraqa malaalee otomaa iskiriptoo waraqaa walitti rigu umriin isaa dhumuun irra jiraatu jechuudha. Generation jala dhufu. San gochuuf nu warri amma jirrus ogummaadhaan qabnu barachuun nurra jiraata. Yoo xiqqaate waan oomishnee gabaa irratti baasuuf tokkoof ogeessa ta'uun nurra jiraata. Namni loon furdisu dhimma loonii sanarratti ogeessa ta'uu qaba. Namni aannan oomishu aannan isaa san akkamitti agiroo piroosas godhee gabaa dhiyeessee dorgomaa ta'uu qaba jedhee murteeffatee hojjetu turre jiraataa kan jedhu kan qabatee hojjetu irra jiraata. Addunyaa kanarra jirra wanni hundi mijaa'aa akka namni barbaadu ta'uu hin danda'u. Rakkoo jiru baay'ee isaa isintu hiika. Humni isin yoo hin jiru kutaa magaalaa Adaabeetiif. Daabeen isin qaba.